har'a fayyunnaa ta'a namni kun ergamaa waaqayyooti malee sa orjinaala isaati jeen laphee koo Original. Sagalee waaqayyo laficharra jiruuf galata dhangalaasaa mi maal. Hallelujah. ugaa waaqayyooti namni waldaan adanatti natti dhufee tongalaa jiru maajjesuftee waldaan keeyos miti ennaan haay ani sagalee waaqayyoon barbaada waan ta'eef waldaan filadhu oddoo sanammoo Yesuus jiraaqaati ilaalaa sinuu ennaan ani waldaa koorraa ka'e naqo ati gowwaadha bira qimeen argitaan jeeni bira darbee mana kootti gale maqaan koo Faantuun jedhama ani manni koodduma kana dhamboo makeetti daariin aabe Okay. otuma mucaa koo harka qabadhee ookii daandii gamshuu kanan deema eemba'ee asaan dhufa je'ee yaannee waldaan kun gisee reef dhaabbattu Yeroo jalqabaa wookiif manaa baatan. Wookiif manaan ba'e shaarbiyyuun fudhanne zim jeeman ba'e. Eeshi. Ani gisee lama waldaatti naa kadhatameera. Laphee koo oddoo kana na dhiibaa danda'een dubbadhu yeroo mana keessaa aaru akka kufuu na godhaa. Bakka baay'ee na itee jira garuu waldaa lamatti naa kadhatame fayyuu hin dandeenye ture. Eeshi. Achumaani kallattii kana yommuu ga'u sagalee nama gammachiisutu sintu dubbachaa jira. Eeshi. Namumti kuni waaqayyotu dubbachaa jira moo as keessaatis ta'een kun iddoo sana fagaadhee naa badhe ture. Eeshi. Achi suutuma jeeni dubartitti ishee shaashura Yesuus qabattee suutettee itti siqxee fayyite waggaa 12 inni ishee angalee anis har'a fayyunnaa ta'a namni kun ergamaa waaqayyooti malee sa orjinaala isaati jeen laphee koo Original. Sagalee waaqayyo laficharra jiruuf galata dhangalaasaa mi maal. Hallelujah. Inni kun isa original san. namnillee orjinaalaaf orjinaala Yaa laphee keessan tuttaman. achi suutuma jedheen iddoo kana laphee koo qabadheen waaqayyo har'a na fayyisuu qaba bakka jeeni akkatumuun qabadhu lapheen koo suni bakka opereeshinii ta'e hin beeku oddoo kana inni gangalatee hiitee akkatti na dhukkubu oddoo dhaqee na bee qabdanii dhuma. naan qabee maddoo kana Yesuusiif galanni hiyyeerata warra keenya. Eeshi. waggaa 3 qulqulluun irra taa'eera achi iddoo mucaa sanaa dhaabbadhee kanaan booda fayyeera shaarbisiin qabu waliin lixu'ee mana kootti gale. Fayyidanii sokkitan. Fayyeen galee. Sei baganaa fayyid. Uguma waldaan suni ugaa waaqayyooti namni waldaan adanatti natti dhufee tongalaa jiru maajjesuftee waldaan keeyos miti ennaan haay ani sagalee waaqayyoon barbaada waan ta'eef waldaan filadhu oddoo sanammoo Yesuus jiraaqaati ilaalaa sinuu ennaan ani waldaa koorraa ka'e naqo ati gowwaadha bira qimeen argitaan jeeni bira darbee mana kootti gale. Harka keenyaa keettibee waa jechaa galta barana waa haasaa achi deebitaan jedhe. Hallelujah. Lafa kanarra waaqayyo jira moo hin jiru? Harka keenyaa kennama sirratti irraa ajaa'iba. Warra sitti dhufanii waa jettee darbitaan jedhe. Waanan jedhu fudhadhee baay'eedhaame. Ati gowwaa dandanii baga jettaniin nu gowwaa. Ilaalii jedhee. Achumaani mucaan kona jalaa ukkubsattee halkan keessa kaateetu na nyaate na qalate minaan jetti minaan nyaanne guyyaa 3 Okay. numti garaashee kee jiru nuuqisti baqqaa welerti yaa waaqayyo ani mana sana barrii irratti kan fayye mucaa koo sin fayyis ta'ee taniin otuma isheen didduu sossobee fidee iddoo sana taa'ee Ishee. otuma iddoo sana teessuutiyyuu na harkaatii waan laftee baduu baranan taa'ee gadi waaqayyo jira jeeni. Ishee. Achumaan qabee fidee iddoo kanatti kadhadhee afurri budaarraa cabee mucaan koo kun fayyitee jirti mucaa naa qabuudha mucaa daa'iman qaba manatti haftee malee waaqayyo mucaa koos naa fayyisee waldaa kana uguma waaqayyo addaan mana kana keessa jira abjuu koo keessattis waaqayyo dhufee achi keessatti akkam fayyus narratti mul'ata galgala yaa saba waaqayyo hadaraa amanaa fudhadhaa malee hin fayyitu bakka dhibee keessan irra kaatii ammayyuu in dubartittiin dhugaa baatee laphee ishee irra keesseetu
waldaa sana keessatti fayyite arnaafis fayyinni ta'a je'aati iddoo dhibee keessanirra kaawwadhaati amanaa malee hin fayyitu waldaa kanatti kanan jedhu mucaa keessan gutumaa guututti isin fayyite am naa fayyite dhibeeyyuu hin qabdu dhibeeyyuu hin qabdu fuudhee ba'uuf kaa ittan gaafasan fuudhee fiiguuf kaa baqana nyaata sin nyaattu nyaata sin nyaattu maquma namichaa waamtee abalu na fudhatee ba'e na qalate jette barri yeroo banuuf jettu ani immoo barri tan cufaa ishi achin geessan jedhe asitti naa fayyite waaqayyoof haa galatu eengadda kamisa fide iddoo kanatti irraa ba'etu waaqayyoof galata fidaame maaloo haleluuyaa isinoo nama olmaa gurguddaa waaqayyo laficharatti isinii oolee saba kanaaf dhaamsa maalii qabdu saba kanaaf dhaamsa ani qabu waldaan baay'eetu jira yaa garuu kan amananitu namaaf ta'a yaa dhugaa baataa fayyitanaan jedhamee iddoo lamatti naaf kadhatameera siniin jedheera ani garuu fayyuu hin dandeenye iddoo lama sanatti iyyuu naaf kadhatamee ture kana namani immoo kunoo tuman karaa deemuuti laphee koo tarsaaseetti galee dubbinsa keessaa ba'u gaa sagalee matu sinitti galee waggaa sadii ol narra tureera jedheera na bokoksaa dubbii na orkaa kunoo asumarraa tina dhiiba waaqayyoo qad godhee na keessaa kutee amanaas keessatti waaqayyo gooftaan sin fayyisaa dhibee keessanirras waan hundumarraayyuu sin fayyisaa jechuuf hin jiru. Amanaa lafa kanarra fayyinatu jira. Baay'ee isin jaallanna waaqayyo gabaatu bara baraa isin haa godhatu mana keessan keessatti moo'ichi caalu ammallee haa dabalamu. Balbalaa boroodhaa ulee galata Kiristoos isiniif haa dhaabatu. Raawwatee hamaan sin argatini gaafa gadi baatu eebbatti yeroo ol deebitus isuma sana siifa ta'u mata duree biraan deebi'ee isin dhaalini wantoonni tuttuqanii si aarsan maqaa Yesuus mana keerraa haa fagaatani waaqayyo har'aa jalqabee milikkita guddaan akkasii wajjin ta'u sii kadhadheera yeroo deemtu yeroo sochootu yeroo adeemtu kallattii hundumaan wanti gurguddaan jireenya kee keessatti akka dabalamu kana caalaa humna dubbii waaqayyo haasaa akka deemtu si keessatti waan haaraa hojjeteera maqaa isa du'a injifate Yesuusin